gammachuu barbaadde taanaan bootaa sadii keessaa mul'adhu bakka salaataati mul'adhu salaanni yoo xumaaniinaa qabaate raahaa keessa jira sulli rabbii salaataan raahaan goosisaa jirufa quraana rabbii irraa mul'adhu yoo beeyte qara yoo beeyne kophaa deemtu yeroo kophaa teessu yeroo deemtu dhaabbattu zikrii rabbii godhuu baay'isi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu obboleessi qaqqaalii ummata kan addunyaa irra jirtan kan afaan kiyya dhageessan gammachuu barbaadda gammachuu yoo barbaadde bakka sadii mul'adhu gammachuu barbaadde taanaan bootaa sadii keessaa mul'adhu jaan tokkoffaa bakka salaataati mul'adhu salaanni yoo xumaaniinaa qabaate raahaa keessa jira rasuulli rabbii salaataan raahaan goosisaa je raahaa salaata keessatti argatta gammachuun qalbii ta'e keessa jirti yeroo san jechuudha gammachuutu jira salaata bakka sadii mul'adhu lammaffaa quraana rabbii irraa mul'adhu yoo beeyte qara yoo beeyne baradhu gammachuun quraana rabbii keessa jirti ammas bootaa san keessa bakka salaataa bakka quraanaa lamaan kana jiraadhu sadaffaa yeroo kophaa deemtu yeroo kophaa teessu yeroo deemtu dhaabbattu zikrii rabbii godhuu baay'isi zikrii rabbii irra deddeebi'i bohaartiin kee gizee kophaa zikrii rabbiitiin haa taatu qalbiin ta'e fataa jettee si jiraatti gammachuudha qabda yeroo sani abdiin ta'e rabbi irra jirti jechuudha. Salaamu alaykum warahmatullahi.